Enggak. Uletannya kita ti. Uletannya kita ti akka baru lafa kaatee fincoiteen dandeenye jechuudha. Ani waan fedhe jedhee haasaate kuchuutii soddom. Soostanya daaraa dibattee yoo ni maanyaa gubbaan gitteen. Kitaati jaaffaa. Shaaworii galte. Torbaffaa sooftii fudhattee ofiitee an dhufee kursiisi jalaa dhiite. Walla duna bira lattee gaarii sooftii kursiin eeraa ittulee lafa gattaa lafa harkaan lafa qabadha. Sooftii ofiitee an kursiisi jalaa dhiite. Kuchuutii jettee amma kana. Arabaan naataachoo galatooma. Jamsi Watts is working is matora hurkaatu maaliif Jamsi Wattiin kun moo xiyyaara tolche. Yaaketti godhateetini gaafni godhachuu. Soddoma bar soddoma. Laal dabbaa kana lafa tuyitee ol kaata dabbaadhaan akkana lafa gattuutee ol kaata lafa tuyitee ol kaata lafa gattuutee akkana ol kaata. Taabbata hundi keessan taabbata. Deemolee yaa garbachiisa shii maaltu gadhi. Rafta namu taaptaa irra rafta. Zaadi. Tasgabbaay bira keessaa baa. Maal ta'aa afur kalas lafa. Karaari. Ilaaliin suuta gajjari ol ka'i suuta. Adadee fi daddabaanii dulloomsiree irraa na ta'e shan ja'a. No gadi ga'i. Wallahi itu gabashaa saddeet kun melu. Wallahi dabbaan gaara kana jedhee akkasii gattaa. No malee hin taane. Lama, sadi, kudha afur, kudha shan, kudha ja'a. Allah raftan. Oromoo raftan jimma rafaa yoo jette. Takkitti na sandaaqoo jimma rafaa reerra fuuje. Bakka dhiise. Amma kana hin dandeettu godhama deemte. Gaa'ee dhiise. Allah akbar shantama jechuun ni dhabeeyyu. Amma ija hidhadhu taa'e amma. Sumaa kanaa jiru hidhaa fi maal jiru? Taaptaap godhaa ijoollee kaasiin taaptaap godhaa taaptaap. Arabaan naataachoo taaptaap godhaa. Leesh taaptaap godhaa harkaan taaptaap. Irra fina. Allahu akbar. Challenge dhufe waan akka maraatee kun saree. Challenge mudhaa. Spirit qabu. Speed challenge is maalidha waan inni dhufuuf hin beekan. Ababaa sadi muluu. Namni biraa lama. Allah dabali daree busun. Allah namni biraa tokko. Andi nafar. Zizi pippil. Namni lama lama. Isi jara malee. Bannaa taachoo erdu hin jirtu. Namni biraa jara malee. Jara malee. Yaajama nama jaatama keessaamu. Raami ababaa tokko. Yaajama. Takafficha dhahun faqat yaalee numa kaffaati. Waldaa takka qadhabaafnu. Siidhumatte. Allahu akbar halima takbar. Allahu akbar halima takbar. Shankudan taati dibbi dibbalaa mataati qixaatiin dibbalaa. Takafficha dhahun fatatti yaalee numa kaffaati. Allah. Ya jama. Wallahi billahi nu gatan dibba sottoma geette isi. Allahu akbar. Arabaan naataachoo dhibba takka darba dhibba takka walaa iskiriimii walaa maal jechuudha. Dhibba bulama guutamee wajjin muddu baasa dhibba lama guutaa asirratti. Allah dhibba lama geette isi. Naafi dhibba takka ol darbe. Yaa jamaa dhibba takka. Eebanne wallahi billahi naa dhumatti eessuma dhaqee du'aa nama eessatti facceessa. Chaalenjiin naa banamee kanarraa. Eessa dhaqee du'etta? Eessa dhaqee du'aa nama eessa dhaqee siin facceessa bakka dhaqee facceessa naa himamu. Qixaati isiin beektan namitti tarabbiin shutut jedhee mataa keessaa fuudhee jechuun shutut na goote akkas ta'i akkana ta'i. Wallahi lalli tokko irra caala isaa dabe booda nada akka shamaraatti ija hidhutaa jedhee naan. Inni? Ija hidhachuusa wayyaa bar wayita. Yaa jamaa. No, qonni taana ol darbaadhuma sanarra achirra eeggatanii waa galbinaa hojii fida. Keessaa fuudhaanii giifti. Galatooma qaadumti yaaddi Simfooniin iduuti. galatooma gootota qaba. Yaa magaalee ijji kodolaamee maal godhu. Nuti haadha jechuun haadha walii galaadha. Haadha jaallatti. Shamarran na jaallatti, dhiirri na jaallatti. Hunda ati shamara bichatti jaallata rakkoo kee kana ta'e. Wallahi naa jiraadha kun. Naa jaallatu kafede naa jaallatu kafede naa jibbu naan oolchu nan bulchu. Yoo namni harka lamaan salaama na fuudhe harka lamaan salaama fuudha. Kamiila natti ol fuudhe miilumatti ol fuudha. Dhageeffadha amma. Dhageeffadha. Ijoollee mana hiyyaatiin jechuudha. Laal. Gootota koo bakka isin hin jirretti Mariyaam. Dhageeffadha. Akkasi itti dhaadatu kijaabi laal. Haga hin jirre baay'een boqoo baafti dhiifama gaafata haatee. Sharadha. Eenyuun. Gootota mana hiyyaa jechuudha akkatti si garafaa. Asitti hintuu nama jaatama kana wajjin bakka takka kottee dhaabnee akkanatti waliin galabbadhamnu numatti namni jaatamaa jiru kana wajjin. Leesh wannan dhiifama gaafadhuuf nama jaatama kana wajjin duunaa wayyi. Leesh dhiifama gaafadha maal akkuma jaraa jechuudha. Ji'a sagalii dhalanne taaptaan bichaa godhuu wallaalee malee jechuudha. Taaptaan godhaa haasidummaa dhiisaati haasidummaan ta'in haasidan namni shantamaa kun taaptaa osoo godhanii dhibbaaf shantama. Dhageeffadha. Lammaffaa jechuudha. Pushaappii 10 hojjetta. Sadaffaa jechuudha.
kanaan jet ani garuu fiiktarii sana nama ajaju fi yaalli fiiktarii fokkataa kan ajajamu fi kiyya nama ajaju laal. Ofii keetii bishaan fiddee laal bishaan wanti fiddee akkana keessa galgaltee akka gisee daa'imaa isaa argite gootee taphatu sana. Picture yoo maal godha? Picture yoo maal godha? No fiiktarii hin jiru wanti kan kana. Fiiktarii adda garuu ani booddeen adda bidha waan sa adamu hin jaalladhu. Dina tabu bakka alis picture kaata. Okay ani adda bamu garuu ragaa naa ta'a wallahi adda bamu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha. La ilaha illallah. Ni bareedaa bakkee walaa rabbi uumaa sitti jira. Maa jechu. La wallahi nanda. Maryam nanda muka. Maa fi filatte malee adda biyye. Nu firakiya me. Ababa sadi. Nu firakiya. Allah. Amana warda sadiyenna. Warda sadi yoo qaban. Ababa sadi. Warda sadi. Takka lama sadi. Jamal Haji, Abdi Oro Jimma. Allah namni biralam. Allah hayat. Ha? Aniyye galato. Namni bira dumate abbo incomplete ta'e jira. Bareeddu eegani tare. Rabbi san deebisini takka tare. Bareeddu galato. Bareeddu nadhi gammada. Maa kana olmaan naa godhu barbaadden. Yoo akkana ka jiru yoo booyyee taate malee yookaan roobii yoo taate malee namni akkana hin jira. Osoo akkana yoo jiraate nama faateen fuudha wallahi. Yaani ta barbaade fuudha janaa jane. Amma ija kanaan jaarsa kiyya rabbi subhanallah. Allah kumaandari manna akkana bakka. Wala to mikali ki. Dibala mati gude ke makan ke batti. Gude hakatam. Fuula kanaan. Ume sa stay min zaman batte. Allahu akbar. Allah rabbi furdatte ati. Ijoollee taataaf godha. Dhugaa kiyya. This is true. It's true is correct. This is true. Yaa magaalee. Enga umiyyatti. Sagalee nama qabataarti bar jaarsa dawwaltaarti muddamte. Koi irraa jijjiiradha. Madani qaali yara ko rab. Ni mala sam. Sa'a afur daqiiqaa afur fayyaa rakaa rabbi Allahu ta'ala sodaattas. Irraanfattanii? Obboleeyyan fuudha rabbi taphtaaf irraanfattanii? Bakka irraanfattanii jirtanii? Kalaas isin ga'e? Maafi. Makiin maamite hin oofne malee isin gattanii anatu isin yaada malee isin na dagattanii anatu isin yaada malee. Itu bitti gara seeraa jiran sagasbiraa gara. Eenyu na hiisiisame? Eenyu na hiisiisa si rukkaasise? Odi buun oolani. Dhibbala maal caafa dhibba dhibbala maal caafa. Evate. Dhibbala maal galcha. Uskut. Wai kita mari bicara dulu garbi. Bergifti cakap. Lala, ani wonde siyaasa hojjechiisuuf maal inni? Osoo jaartiin xiyya kun haati warraa kiyya doktornaa kiyya jala seettu akkamitti wannaa jetta kadhaa. Allahu ta'alaan sodaattu. Haati maa warraa jedha mee qayyibee. Hunda jisiin fuudhamaan. Waa lukkuun qotan tiraakteera qota tiraakteera haama. Rakkoon takka jiru. Hundi keessa riskii keessa nyaata. Hundi keessa jechuun warri na heerumtan riskii keessa nyaata wallahi yaadda inni atti asiru. Waan takka yaadina. Maali biyya rakkoon takka gaarii. Siyyuu irra si dabala. Eenyu. Saan nayye. Dhaabbataa hin jallisaa. Yaa jama. Oromoo kan kalaqee wallahi warri na jala dhufu wallahi haasida wallahi ijoollee haasida bicha jira jechuudha. Maasi taaptaap yoo goote dhaaban nama shantaman ta'anii yoo taaptaap gootan maal taata jedhaba. Taaptaap yoo gootan jarri nama meeqaan taaptaap godhaa jira. Bannaa taachoo taaptaap godhaa. Amaariffaan taaptaap jechuun maal jechuudha? Sorry karaa maal gochuun nameenuma. Afaan Ingiliffaatiin afaan Ingiliffaatiin. Afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Maamati afaan No understand afaan Oromoo yaa akwaaniin no understand. Afaan Oromoo is not as understand. Jalaa deema. Bir dhaabbachuu qabna. Mo'achuu qabna. Waalaikum salaam. Koi ummanni maal taatee gaana si kaafatan nutti kaan dhageenya nullee waani. Shaala bulbutu waliin irra jiru argitu maal akka dhanna rakkoon qabu qofa ijoollee hin geessine. Wallahi ani beeku yaa obboleessa yaani nama hundayyuu jima qeetanii waa. Ababaa takka. Allahu akbar. Madina Mangisti, Muddin Jamal, Habibi. Mudinan. Allah lama Faisa. Tahu garma kami tahu ni berbeda macam. Allah kefir tak kefir dame. Allah Rabbi sin barasin Rabbi sin tolcin. Ya Jamal. Wan kapten. Halo wan kapten. Banna ta irdun. Tap. Kalas oke. Oh my God, itti muddi Allahu Akbar. Itti fita doang kap. Sharap. Namo si sijali. Kenapa beli sih? Udah asing nanti tuh asing gua berasa.
Ani maal akka maagee malee Oromoo. gara fedhe haa ta'u gara kamiin an maal Oromoo dhibbata kan gatte. Akkamitti guutan qarshii yoo giiftii nama kennitan. Hadda barattee hadda naa kennuuf jedhama dhugaa rabbi. Si taanaan arsi. Ta'uudha baannaa dha'u. Qileeraan dhugatuudha. Fooloo deebisee. Godhamni nama mallaasaatti. Sirriitti malee Allaan. Fooloo naa godhaaf hime. Boontuu dhibba takka darbii boontuu oduu dhiisi. Dhibba takka baqa. Dhibba takka qofa barbaadama dhibba takka. Mariyya mataan dhaabachuudha. Allahu akbar. ishi Tokkoffaa mataan dhaabatta. Lammaffaa ammoo nama waan faa ajjeesaniin beeytaan. sare Idan beeyti rabbii barattee agarte. Yaa kii dhibba takka siin jira bar dhibba takka barbaada kana dhibba lama qixaatiin. Boontuu iskiriimiin haa kenniti. Abboo si haa dabarsu bubbeen si haa dabarsitu lafarraa dhibba takka oltatti. Si haa fuutu bubbeen. Ooyi Oromoo Faalistiin tun maaluma isii godhee akkanaan nagante rabbii jedhi. wallahi nama subaa Sume maaluma si balleesse koo yarummaan. wanni itti malee takka illee jedhu narra sin tabsiiftu garuma ittiin haadha jaalalaa Boontuu jimmaa mee dhibba takka naa kenni dhibba takka. Sila waa daa'imaan guddifadhaa dhiisaa kanaas. Akkuma isiin nan kattaanii barbaada. Akka nurratti hin boonne bichaa barbaada. wanti asii dalagalatan taane. Dheeratti. Dhibba lama guuti. Eessaa guutti dhibba. Hinjiru dhibbi lama. Kanaan ijaaramtu osoo hin taane hayyoonni Itoophiyaa ijaaruu danda'an akka Baqqalaa Garbaa akka Jawaar kun hidhaa waan nurraa jiraniifi yoo jarri kun hidhaa bayanii Itoophiyaan kan diigamtu taate siigalee yoo jarri du'anii kan Itoophiyaan jiraattu taate Itoophiyaan bitintiniin ishii haa bahu malee hayyoonni keenya mana hidhaatii ni kaman. Kanammoo gaafa nutti jabaatte Oromummaa dhiisnee gaafa nu laafte qofa Oromoo jechuuf Oromoo hin taane. Kanaafuu alsamaam jedheen biraa deeme jechuudha jara sana. Agarralee jara sun natti talaata. Even akka waraqaa himannaa wayiillee nu gochuuf yaaltee garuu hin milkoofne harkaa fashalate jedhe. Kana yeroo kanatti jechuudha ijoollee makiyya hiriyootuma kiyya bira yaa dhokachuuf dorgamee jara jechuudha. Garuu jara dhokatteettee waan tokko hin jira mire ilaala deemurra garuu teessee hojjettaaf karaa keessatiin jechuu jira. Achi yeroo kana maakiin waan miidiyaa irratti deemaa ture san dhageettanii yoo jiraattan akkana qabsiisullee akka maalillee haasaa turte Habashaan jechuun kun dho'isaa waan hin qabne waan tiiktookii kana gubbaa jiru Oromoon marti waan beeku jechuudha. Kaza yeroo kana namni tokko osoo hin dawwalin osoo namni tokkollee sagalee takkanaan tahin maakii Oromoo jechuudha. Maakiin dhuftee gara keessatiin kiyyuunaan jette waan garaa nama nyaatu jecha waan garaa nama nyaatu. Jarri sun hiisistee biyyatti deebisuu malti. Tarii si miidhuu malti. November 26 siigalee tapha mucattiin qabdu sun jechuun maakii Oromoo kiyyuunaan jette wayyeen jedheen. Doolaara 1,000 qofan qaba tikkeetti si mura gara as dhuftee as lifaa bira hin teessu as Ijiptii wayyaa yoo jarri sun achiis qabsiise sinaan jette. Yussi haga maakiin sabboontuu taate jechuudha. Maakiin sabboontuu haganaati. Siigalee maakii Oromoo jechuudha. Argite maakii jechuun nama Oromoof jiraattu sabboontuu mucattii xiqqoo keessa isii guddoo tana jechuun Oromoon injifachiisuu qaba gaafsan itti yaatanii waan qabdaniin ababa irraa kaasii libbi qirsa irraa kaasii waan qabdan mara itti gurgufannee itti gochuu qabna jechaadha. Isi Arabii manatti kan laagan jedhu. Kana marga biar. Abbaa barbaade galtee argate. Habibi Arabii fada di barre de boda na Arabii de de machubi. Ani nagar. Abi biar kan laagan bilang laagan itu kamana kira tan. Arabti? Mahra لا تتعب هذا من حبيبتك من هذا انا اعرفه من هذا ما بعرف ما تعرفي والله طب دخلوا رابع ولا شو دخلوا الولد شكله ما عنده مستوى خلي انا وانت نلعب ايش اللي طب تعرف انت شعر راسك وقف لما ليش طلع؟ انا مش عايز رجال انا العب مع البنات بس نسوانجي؟ يلا قوي ولا ترى بچا بچا كنا زينا بقى ليش روجا هاي رحمه تعال فضل معنا شو يعني خدية؟ شو يعني خدية؟ تفضل سامي. في كلمة ما فهمتها أكمل يعني كلمة جلت. لا فونغا يعني طب شو احكي لي الياتي احكوا لي طيب فونغا لا فهمت
علينا. انت وين عايش؟ وين عايش؟